Xalayaa jaalalaa barreessuun duudhaa bara duriiti. Akkasumas karaa namoonni maal akka isaanitti dhaga'amu nama jaalatanitti beeksisuuf gargaaramanidha. Tarii amma tokko faashiniin ala ta'uu danda'a. Yeroo fudhattee nama tokko hammam akka jaalattu jechootaan yoo ibsite carraaqqii fi miira isaa dinqisiifachuu fi jechoota yeroo dheeraaf barreessitu akka qabeenyaatti ilaaluun isaaniin oolu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kan daawwachaa jirtan TV waliifirraa qophii copha qalamaati. Copha qalamaa irraa qopheessee isin biraan ga'uudhaan kan isin faana turtu an Asaantii Mahammadii hanga xumuraatti nu faana tura. Addunyaa muuziqaa keessatti tarii akka waliigalaatti hariiroon Joonii Kaash fi Juun Kaartar kanneen beekamoo ta'an keessaa isa tokkodha. Fiilmiin Walk the Line jedhamu bara 2005 keessa seenaa jaalala isaanii kan galmeesse yoo ta'u, Jookiin Fiyooniksii fi Rees Witherspoon gahee taphattootaa irratti hirmaatanii jiru. Kaashii fi Kaartar lamaan isaanii bara 2003tti kan du'an yoo ta'u, seenaan jaalala isaanii garuu kan hanga har'aatti jirudha. Dhugaa dubbachuuf xalayaan jaalalaa Jooniin Kaash hanga du'a isheetti waggoottan 35f haadha warraasaa kan turte Juun Kaartar Kaashiif barreesse bara 2015tti qorannoo gaggeeffameen xalayaa jaalalaa yeroo kamiyyuu kan caalu jedhamee filatamee jira. Xalayaan kunis bara 1994 guyyaa dhaloota Juun waggaa 65ffaa kabajuuf kan barreeffame yoo ta'u, jaalala Jooniin isheef qabu ifattii fi bifa walalootiin kan ibsudha. Wantoota barbaachisoo hubatamuu qaban keessaa tokko xalayaan sun mataan isaa dheeraa ta'uu dhabuusaati. Salphaatti jechoota tokkollee osoo hin micciirin Jooniin waa'ee ishee maaltu akka itti dhaga'amu Juunitti hima. Xalayaan gabaabaan garuu hiika qabu guutummaatti kunooti. Waxabajjii 23 bara 1994 Odense Deenmaark giiftii duree koo baga guyyaa dhaloota keetii geesse jechuun jalqaba. Wajjumaan dulloomnee wajjin turree ammas wajjumaan jirra. Waan wal fakkaataa yaanna. Sammuu walii dubbisna. Maal akka barbaannu osoo waliin gaafatiin walirraa beekna. Yeroo tokko tokko xiqqoo wal aarsina. Tarii yeroo tokko tokko akka waan salphaatti wal fudhachuu dandeenya ta'a. Garuu yeroo tokko tokko akkasuma har'allee taa'een yaada bada. Jireenya koo dubartii akka keetii tan jaalatamtuu fi beektuu taate waliin qooddachuu kootti hammam akkan carroomaa ta'een hubadha. Ammallee naga kaaftaa na hawwatta. Ati akka gaariitti dhiibbaa narra geessitee jirta. Ati furtuu gammachuu kootiiti. Sababa tokkoffaa lafa kanarra jiraachuu kootiiti. Baay'een si jaaladha. Baga guyyaa dhaloota keetii geesse giiftii duree koo jedhee xumura. Joonii Kaashii fi Juun Kaartar Kaash bara 1968tti wal fuudhanii hanga du'a isheetti waliin turan. Jooniin Kaash umrii waggaa 71tti du'aan boqate. Juun immoo yeroo umriin ishee waggaa 73tti duute. Ji'a 4 qofa isa duuba turte. Yeroo hariiroo isaaniitti lamaan isaaniiyyuu wantoonni baay'een araada dabalatee qabsoo isaan qabaa turan. Jaalalli isaanii garuu dandamatee mo'ate. Gaa'elli Joonii fi Juun lamaan isaaniiyyuu isa jalqabaa hin turre. Juun kanaan dura yeroo 2 kan heerumte yoo taatu, abbaa warraa ishee isa jalqabaarraa intala tokko, abbaa warraa ishee isa lammaffaarraayis intala tokko kan qabdu ture. Jooniin ammoo yeroo tokko fuudhee ture. Haadha warraasaa ishee jalqabaa waliin ijoollee durbaa 4 qooddatee jira. Lamaanuu yeroo jalqabaaf wal arganii gaa'ela godhatanii turan.
Joonii fi Kaartar xalayaa kanaan malettis hariiroo jaalala isaaniitiin baay'ee beekamoodha. Namoonni baay'een jaalala isaanii kan isaaniitti fakkeeffatu. Fakkeenya jaalalaas isaan godhatanii jiru. Seenaan isaanii hanga har'aatti simbirroowwan jaalalaa lameen jedhamuun beekama. Jaalatamoo daawwattoota keenya, copni qalamaa keenya kan har'aa kana fakkaata ture. An Asaantii Mahammadii qophiilee Waliif TV hafanii wajjin turtii gaarii.